ati jazaan qabdu arafaa دامي على لفا قبضو في يادو كان بوده هندلتو سيغالي واني اتي قبضو يجرى دا جاتي دا في شي مكا شيشا بيتشا كان بوده چانسي ما هو نمي وقوة تقايلا لن چبون صدا أصبايتي قرآن ربي أركان قبيتي كفتر بمجالي سامسي نرى هاكاو جدي مياديسي سنة قبضي دي هاسي وچي يانان ودن درموتا هاسي دندتو سيفتي هي بين الرا guyyaa lammata galgala isaa asraat asii biraa baatu jechuudha. Maaliif tokkoffaa asiin hawaalaan nagaafatame. Lammaffaa muyyattiin silkiin qabdu waa takka wannoo hin jettu sii galee amma ichumaa maal godhee birrii 600 kennisiisee fi ijoollee bilbilee wannootti bilbileetiin ijoollee kennaafi jedhee sarraafa namanatti ergitee ijoollee irraa liqeeffadhee Suudii keessa akkaawuntii biyyaa sanatti ergite as dhaabadhee gabbahee liqeeffadhee galchaafi sii galee akkaawuntii biyyaa natti hin kennine fuudha sarraafa Suudiitti ergeefi kunooti jedheeni mucatti taaksiin biraa fuudhee baaftee geegessitee taaksii kennite taaksiin fuudhee biraa kuti sii galee amma achii kaanee nagoomaa waliin haasaa nagoomaa waliin kaafaan naamsi kaa naamsi gabaabsi gamma gabaabsi naamsi sii gabaabsa walumaan haasayaa walumaan qaaqaa dhufneetumaan nagoomaa walumaan kolfaa hanga gaafa biyya galtuu dirasii واحد نجا كنا نجا جرابيك أنا ما بري ما دي بجازين نجا فتتنا اللي ديسة سي قال لي أو سما قرانا هنكتو يو ديسة يعني دراسي هنكتي أما قال فكاني مال قوت ستي فكاتي أكو ما درجتو مرتقوتو قبهه وان إني هذا يصير درجته جتو نما أبا في اللي وتاه أن أنت لا جنداتي ميت أنت لا جنداتي ميت إلا أنت لا أمنتي درجتنا متطلع ميت جروه قال فجندك يتوك أمو يكون أمو قال فجندك يا واجدني كيسي كان كونن دندو سيغالي نما دوفا منيرا akka barbaade gabbaase munira akkana tashage akkana godhun danda namni abbaan barbaade haadha faatee mataa gaggombise sa'a 24 ati waan barbaade ganda arsii itti gaafatamni arsii san guutuu si haadha na dhageeffadhu ani waa'ee arsii kan argee jiro obboleetti yana dhageeffadhu dhimma arsii kan argee dhaasitu beekata malee ani hin beekadhu ani nama akkasiiti miti sigalee an keessa hin jiru yaa dhageeffadhu abdi murtii guutoo deebi si ana margite murti guuto jechuudha video way argite guyyaa takka bicha dubbadde achas deebee jiru dubbanne dhiis namni naan jennaan dhiise faamilii dhiis naan jennaan murti guuto guyyaa takka deebise amma haasawatu gargaa obboleetti chaalee sambuuti deebita maali mabitti lafaan dhageette waan jettee fi asii sirraa bu'aa na dhageeffadha afaan hin dhufiniiti gaafa kaan maal gooti sitti fakkaate dhufteetu maani fuullee ta'anii gastii keessa ta'anii gastii jaalibsaa gubbaa wal gayanii birri Itoophiyaa kuma 100 irraa qaba intala isiidha fuutee na biratti ergite intala ofii dhalte intala ofii dhalte na biratti ergatte intala isii akkanatti bakka kanaati baangaalii jalaa fuudhe ka baangaaliin akkana godhaa jirtu baangaalii jalaa baase wallaahi mucattii sanatti argite abdi yoo nama akkasii sanillee taate jettee jechuudha igalee ija kan keetiin argite galanni oromoo kana umaara koon qabu wallaahi gattee imimmaan bootte ani laa imimmaan bootte mucattiin maraa Digali imimmaan bootte abdii mucattii san guyyaa 15 jechuudha mana Jamiilaa teette gizee Dubaay deemtu argite mucattiin sun nama hijaaba fuula ofirraa mul'atu nama ol jedhee nama laalu shaanga jedhee jissu ni beetta jechuudha fuutee tan jirre irra keette baangaalii jala karaarraa akkanarraa fuudhee birri Itoophiyaa 100 irraa qaba haadha faate birri tiyya 100 san asnaa haa kennitu digalee birri haganarraa qaba intala isii na bira ergite intala ofii dhaltee isii jette akkana Suudii jirti maali jirti akkasii ijoollee dabbaa dingette jaalibsaan gette ijoollee muxuxxu numa dhageeffadhe sheerna godhan maal jedhan numa cadhifadhe sii galee ittuma dhiise malee guyyaa takka gabbee mee muniiraa ta'an akkana naan jettee naan akkana godhee naa jettu ofii daangaa na darbite ammoo jechuudha ana bira tartee obboleettii koma deessite san hundaan wannummaan itti dhiiseetumaan isii jalaa godhee fuudhumaan namni dhageeffadhu gaasiraa dubbiin bitattooti obsiyaa namni si laala dhageeffadhu asisirraa bu'aa dhageeffadhu namni si laala osoo beekee laal namni osoo beekee namni guddaan gabbahee ijoollee keessa taa'ee jechuudha gabbahee ijoollee keessa taa'ee namni guddaan jechuudha ganda namaa yoo hin arrabsu ati tartee yoo ganda namaa amma arraba dhiisiiti amma hin eegu jechuudha sii galee ati nama taree yoo ganda namaa dubbii gatee bitaa dubbii ati jettee nama keessatti dubbadha dhaabbadhu istoop jiitaayi hafuura tokko baasii nan gara dubbadhu abdi sirri dhageeffadhu na cakas taami arsii magaalaa Riyaatii fi jitte jirtu guutuu fixxee tokko masiin jettee dhabdee na dhufte na dhagaye mijiyyoon bikkii siin jirtu rumaani beekte suutii waliin turate rumaani beektaami rumaan beekee
Rumaa taftiisha dabranii dhaggeeffadhu rumaa. Yeah. Ganama isaa afur inni irra dawwalte. Muniira deemi coolee rakkaatu jira. Lambarri sii kana lambara Bangaalitti inni irra dawwalte. Bangaal irra dawwali bakka jirtu naa gaafadhu jettee kuma isin jette kana irratti hin dawwale. Eessa jirtan jennaan miciyyoon bakka kanaa jirti. Sakana mootummaa shurxaa keessa jirti. Bangaaltichi nama xalabaan dhufee achi keessa dalagu beekadhu. Sakana keessa jirti. Karaa makiinatti illee bahuudhaaf ganaa sa'aa meeqa deemuu nu barbaachisa. Dhaggeeffadhu mee ganaa sa'aa meeqa deemuu nu barbaachisa. Yoo dandeesse kootuu fuudhii naan jee Bangaaltichi hundi irra wada abbayeeti. Ila keessaa mee abdii. Yeah. Ka'eetiin sawwaaqa kiyyaa fi Bangaaltichi walitti kanne. Bangaaltichi hogguu sawwaaqa keenya Oromooti wasafuuf miciyyoon rumaa'aa jirti. As deebimaas sakana shurxaa mootummaa kaambii qaalitti isin dalaytuuf ta mootummaa dalaytu warra kaambiiti mooraa gabbaa hin danda'an tokko. Lammaffaa miciyyoon shamisaa fi kophoo qabdi. Kophee miilaan qabdu abaayaan qabdu. Lama. Tigalteemma? Hogguu fuudhee mucaan abaayaan qabdu kophoo fi shamisa qabdi. Kamisaa fi kophoo qabdi. Suuraa guyyaa sanitti taphata Muniira rabbi adin dubbi. Wallahi isii fidi. Rabbi gadi cubbula ta'in Muniira cubbula ta'in. Muniira cubbula ta'in. No. Laal amma haasawaa kadhaa isuu deemti abdii usiin gama. Direessi waa meeqa dubbatu dubbadhee nama. Muut godhii calgina dhaggeeffadhu haala faatee. Dhaggeeffadhu. Cubbuna ta'in. Kamisaaf surree qabdi. Nama wajji guddaa. Haa dhufu namni san. Miciyyoon shamisaa fi kophoo qabdu. Kopheen qabdu. Abaayaan qabdu. Shaashii diimaan qabdu matarraa. Dhaggeeffadhu. Mucaa ka'ee itti gallaksee makaree kamaaliyaa dhaqee Bangaalticha dawwalee ani rumaa fi maali ramaan wal fakkaataa miti. Ramaan makaree kamaaliyaa san isee deeme mucaan hogguu cila kun rumaa dha baadiyyaa. Naa deebe. Muniiraan achi dhaqu miciyyoon ammas nama xalabaa bahee hangatti hamaa ni beeyta. Nama xalaba jiru dhaqeen fidu arabatti arginaan jee. Rabbii guddaan narra ga'a. Naa deebee ittiin dawwale. Haadha faatee mucaan Oromoo hin fuudhu jeen. Haaya haa araba beektu naatti godhi jette. Tole ka'eetiin araba irra bilbile. Araba Suudii irra bilbile. Araba Suudii irra bilbileetiin araba Suudiitiin dhaqii naa fidi jeen. Arabtichi Suudiidhaa deemeetiin miciyyoo san achi dhaqee jechuun arba alaafinaan jee. Itti himeetiin jira mataas itti himeetiin jiran. Dhaggeeffadhu maafi mushkila naan jette tole marabbaa dhiisi miciyyummaan haa baatu anuun hin kafalaa anatu jette deeme arabtichi Suudiidhaa dhaqee bakka sana miciyyoon itti gabbahuu ditte dhufuu ditte abaaya malee gurbaan itti gabbaatu ditte sa'aa lama guutuu dhaabbateetiin oguuta akka miciyyoo irratti hin dawwala oguuta akka gurbaa irratti hin dawwala oguuta akka miciyyoo irratti hin dawwala tafirtitti miciyyoon itti gabbaatu koo gabbaatu miciyyoon abaayaan qabdu hin fuudhu jee hin fuudhu nama abaayaan qabne fuudhan deemuun jee arabtichi akkasii dhiisee deebi'e arabtichi kunis miciyyoo eega sa'a lama taa'e haareettiin araba biraa barbaadee waan feetanaa sii kafana jeeni itti erge miciyyoo sana dhaqee kun fite kun hogguu achirraa fuudhe araba kana fuudhee mara ni garsiisaan ni garsiisa suutitti araba abdii barsiin baana. يلا ان مشاور نرجو Sawwaaqa araba mishwaara mana kan fiddaati hin fiddu. منفذ Akkasittiin mucaa Oromoo sayyaamee mucaa Oromoo sadi mana kiyya dhufee kaashii maallaqa qarshii 3,500 harkarra kaayee fi arab dhaqiiti arabticha irraa harratti raaqee bali jeeni dhaqee raaqee bali qarshii 3,500 dhaggeeffadhu irraa kafalee fide mucaan qarshii 600 qarshii kaa namichaa kan hin jeen 500 fudhadhuuti hin jeen qarshii 3,000 kan fi kaan naasitti guutaan jeen gurbaadhaan tolee marabbaa miciyyoon biti. Mana dhufee berga abaayaa fuudhee deemee abaayaa fi kophee fuudhee deemee arabticha irraa mucaan itti buusee fidimma. Obboleetti akaraa rabbii gadiin kijibin. Muut godhadhu. Rabbii gadi nama guddaa irraa kijibnin bareedu kijibin. Siitu muut godhadhu. Abdi waan amma haasayaa Dhaggeeffadhu abdi. waan harkaan Amma gaa stop ta'e gaa himtee fittee Abdi dhaggeeffadhu. himtee stop ta'e. Abdi na dhaggeeffadhu. Abdi na dhaggeeffadhu laal. Kijiba ni dubbadhaa ujjii amma isiidhaan. Ni dubbadhaa ujjii. guddaa ishii haasa'u jirtu. Warabbal kaaba intalateeti warabbal kaaba. Gugurdaa akkuma kan kee ga'u Intalateeti abdi dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu ati fittee. Laal. Kuma sadii Kijiba fittee irraa laal. kafalee. Dhaggeeffadhu abdi. Gugurdaa kijiba gugurdaa kan kee ga'u. Nama دي وانا تو عرب سنة
ati jazaan qabdu haadha faati deemi dhala lafaa qabduu fi yaaddu kana booda hin dhaltu sii galee wanni ati qabdu yoo jiraate caatiidhaa fi muka shiishaa bichaadha kana booda chaansii fuuyyuu namni duubatti haa hin laallanne cubbuun sodaa asbayiiti quraana rabbii harkaan qabiiti ka fadhatu rabbiin guddisaan seenu narraa haa kaa'u jedhi muyyattiinsi sana qabdee haasay wuci anaan waliin dalagaa taate haasa'uu hin dandeettu seeftii kiyyaa ni jedhi baynarraa wuci Agayse wasaka guddaaftitti kagaran qabne zubaala zubaaltitti kagaran qabne tara wasaktitti intalatee ta bangaalin itti dhiibu jirtuun sii fuudhee baran jazaan qabdu malee baalagee ati baalagee qarshii 3,500 sirraa kafalee ija intalatee ta bangaalin horu jirtu 3,500 irraa kafalee intala oromooti jedhee fuudhee mana sii galchee baran agayse amma sannoolii irraa kafaluu dadhabdee intalatee tanii bangaalni uduu fataaffatu jirtu fuudhee mana sii galchee as deebitee harargee arrabsitee barsanii fi si dubbadde ni leeni tortortuu ajooytu rimma nama itti dubbata miidiyaa kana gubbaa teessi anan tala dubraa ajooytu ajaa teessi gaddiige kaan tanaa si gubee 3,500 kiyya fi silkii tiyya kunoo amma fi dubbattee mi silkii ta'e fi qabduu kan iteef jettee silkii laal silkii gaalaksiin kanneef amma yoo ati naan kafallee talaadha sanan naafisi sharmuutitti sharmuuta jazaan beektu arusiin duraanuu tortortuu kagaran qabu nageesema wallahi wabillahi oromo amna mantugu laki amma kuma gartan san nageesani miti bal kaaba intala talaba jala pure intala hafadan intala ma khofon kam ta intala chamisan kam intala abayan kam ta talaba jala badde ta mada bangali sanu jirtu lake fuudhe tifin intala si yejo ara namni ilmo ifi arusi way na ko magala ta won way arusi way takalama jidda dawalteeti makka dawaltee riyaadi dawaltee nama tokkollee jala ella isi beekanii tana diddiga sare ella namni isi beeka jalaa didde arusii isaanii guutuun jalaa diddee ani maallaqa kiyya gannaqee jechuu arabaa kafalee intala si itti fuudheefan intala qullaa hudduu qullaa deemtu ta wallaahi bangaanni hudduu sana irratti tarsaastee kofoosii irratti tarsaastee tana huccuu itti kaayee abaayaa itti kaayee kophee itti bitee huccuu itti bitee silkitti jahaaree fuudhee kanneefi jazaan qabdu haati faate wallaahi wabillaahi akkuma isinii himte sani dhageessanii itti kaayee siimii bitee fi silkitti jakeessa kanneefi salaras deebitee nan arrabsiti maallaqa kiyya osoo naan kafalin ajaa sharmuutitti tortortu ish an nama diddiga namni galata namaan beene galata qaba galata hin beektu ati galata hin qabdu wasa kakkaa gara qabne ani tura ture siitu as bahee harargeetu sababa sanatti si gabbaasiyan aja awwaamee kaan tidhoysan tortortuu kaa gara qabne wallahi arsii guutu dawwaltee sheekh kamaali dawwalti khaanit dawwalti mitiyooti yaala jiraadha kanaafuudha siisariiti yaa dhaqaala jira maali ilmoo namnitti qaanfata ilmooteetiin qaanfattaati hayyoon hime maali intalateeti ilmaan lama dhaltee biyyaa baate intaltiteeti hudduu qullaa bangaaliin fataafatteetti ol dabartee bangaalii jala bulte dhaqee sii fuudhe baran jazaan qabaa dafaateedha wallahi baran jazaan qabaa ilmoo intala oromooti jee maallaqa kiyya baasee riyaala 3,500 dhaqee sii fuudhe baran dhageessemma ta bangaaliin fataafattee butaan taasiitiin gargar si baaste jazaan qabu ansila jazaan qabu wallahi wabillahi jazaan beektu malee ish tortortu afaanuma kamilas baatee dubbat siistariiti jettisanu eessa siistariiseet intalateeti ilmaan lama dhaltee biyyaa deemte intaltiteeti siin qixa saniibuu 600 itti ergetti qarshii 600 si nyaatti muniiraa mamma qarshii 600 ni beeka warri suutii warri riyaan ni beeka qarshii 600 nama dhala baabaa hedhii isiitiiti gartee kaanuun fuutu rumaa dhayte rumaa irraa qarshii riyaala suutii 3,500 sirraa qabalee sii fuudhee baran tortortu qarshii 600 burrii ni fudhaddaani ajaa kaagata rimbitti kaagara qabne tortortu difika shuuroo nyaachuu malee humaan beenne haadha markaadhaa wasaka tanaa'uun barniinu se'an hin dubbanne tanaa'uun niinu se'an booyyee kaagara qabne hoshochitti afaan hoshosha ta'usumaan miidiyaa kana taa'u afaan ogu torba jirjiirratte wasaka afaan qilxuudha tortortu afaan qulxa goote aja taafaan si aja hamzaan itti cidhiyaachuu dadhabee tortortu sila gabaasa si baafna gabaasa si galchina nuti aja maalla qabda maalatti himattaan akkasitti himattuu sila rabsine anaa ittee duba sila harargee guutuu dhiisuu qabdati ilmaan harargeedha an nuuturraa dhala warra harargee nuuturraa dhalchaa ittee barte aja maal irraa nama dhalchita tortortuu kaa garan qabne aja wasaka ambal sibiratti sila jazaa bar sila kana naasalaatu qabda intalatee ta miidiyaa intalatee ta bangaaliin fuutee afaanii hudduudhaan fataaffatu jiran butaan taarra ciranii
Kowo kam ni huddu kana wali qabatte na dufte bar intalti huddu kana wali qabatte. Sani bar intal oromo tije ol naqe riyala suudi kuma sadi fi bashan irra qabale. Sigalte ajitti sortortu. Riyala suudi kuma sadi fi bashan irra qabale intalate. Sigalte sirki ifin guddo fuudhe kanneefi. Sigalte ma siimi itti biteefi huccuu irraa jijjiiree boorsaa tokko huccuu kanneefi galaan kuttee bar intaltite tortortu. Ati nama jazaan qabne malee aja. Rimma akka garan qabne. Hai. Garte ma? Alhamdulillah. Karuma hangas maa dubbatte. Alhamdulillah.